Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa jiraataadhaaf isa nu jiraachisee guyyaa kaanuuf kenne hin galateeffanna. Waaqayyo har'a immoo dubbii isaa akka dhageenyuuf carraa nuuf kenneera. Kanaaf Waaqasa carraa dubbii isaa dhaga'uu nuuf kenne kanaaf galata galchaa. Sagalee Waaqayyoo keessaa guyyaa har'aa kana waliin kan ilaallu macaafa Saamu'eelis jalqabaa boqonnaa 16 lakkoofsa 12 isa jiru ta'a. Sagalee kanaan dubbisaa akkas jedha. Kanaafis inni nama itti ergee isa hin fichisiisee inni diimaa nama ijjisaa miidhagu nama dhaabbii tolus ture. Waaqayyo yemmuu Saamu'eeliin inni kunoo isa kanaati ka'ii isa dibii jedhe. Ameen. In kadhannaa Waaqayyoon. Abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqaa dubbii kee akka dhageenyuuf carraa nuuf kennite galanni Waaqaaf lafa rasiif haa ta'u. Amma immoo si kadhanna yaa Waaqayyo. Egaa ati dubbii keetiin namatti dubbattaa nama dhageessifattaa. Sagalee kee nutti dubbattee nu dhageessifachuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Maqaa keen jalqabnaa hamma xumurti nu geggeessi. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin Ameen. Egaa seenaa dubbii kanaa dugda duuba deebinee gaafa ilaallu bara Saamu'eel namichi jedhamu mootiin Israa'el mootummaa isaa keessatti dogoggora hojjetaa deeme jedhamee sagaleen Waaqayyoo dubbatu bara sana keessa waan ta'e nutti hima sagaleen kun. Mootummaan Saa'ol Saa'ol mootii ta'ee Waaqa wajjin deemsa deemee galma ga'uu akka inni dadhabe. Waaqa wajjin dubbii Waaqayyooti wajjin jecha Waaqayyooti wajjin walii wajjin deemuu gaafa dadhabee gaafa sana Waaqayyo nama barbaadutti akka ka'e. Saamu'eel namni Waaqayyoon baricha bakka bu'e tokko nama saba Waaqayyoo geggeessu mootii ta'ee saba Waaqayyoo dura adeemu akka inni dhaqee dibuuf Waaqayyo Saamu'eeliin akka ergee nutti hima dubbiin kuni. Kanaaf achi keessatti maaltu ta'ee isa jedhu waliin ilaalla. Yeroo Saamu'eel mootummaa Israa'eliif dibuudhaaf deeme sana maaltu ta'e waan jedhu dubbii kana keessatti waliin ilaalla. Garuu gaafa dubbii kana ilaallu dursee mata dureen irratti dubbachuudhaaf jedhu isinitti himuun gaariidha jedheen amana. Kanaaf akkas jedheen dubbii kanaaf mata duree kenne. Quxisuun Waaqayyo wajjin dhaabate hangafa ta'a. Kun mata duree irratti dubbadhuudha. Quxisuun Waaqayyo wajjiniin dhaabate hangafa ta'a. Yeroo sana keessa namni mootummaadhaaf barbaadamu warra gurguddoota keessaa ture. Warra gurguddoota keessaati. Kun beekamaadha. Seenaadhuma biyyaa keessatti bara sana keessas nama gurguddoota keessaati namni barbaadama. Kanaafidha dubbiin macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 16 keessatti barreeffamee jiru kuni kan inni wal'aa ta'eef yeroo Saamu'eel mana Isseey abbaa Daawitiin dhaqee yeroo inni nama barbaadu Isseey fi maatiin Isseey kan isaan mootummaadhaaf dhiyeessan namoota hangafa ture warra gurguddoota warra gatiitti dhedheeraa qaban yoo ta'es warra walgitan isaan kanatti barbaadanii wal waamanii wal dhiyeessan. Hin dogoggorre jarri kun maaliif yoo jettanii dhugumadha akkuma kanadha. Akka seeraatti nama gurguddaatu nama gatiitti nama ga'utu nama muuxannoo qaba jedhamutu mootii ta'a malee ijoollee bakkeedhaa waamanii mootiin taasisani. Garuu waa tokko dubbisna sagalee Waaqayyoo keessaati. Namni kan garaatti hin hidhatin abalut ta'a kan namni hin jedhin jechuudha. Mootummaan inni barcuma mootummaarra taa'u kan hin qixeessin yookaan uummanni biyyichaa abalutu nuuf ta'a jedhanii kan harkan kaasiniif yookaan immoo maatii dhumti guddiseyyuu kan harkan kaasiniif nama tokko kan namni hin beekne Waaqayyo akka argate macaafni Saamu'eel nutti hima. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 14 irraa gaafa dubbisnu Waaqayyo mootummaa Saa'oliin tuffatee geggeessaa Saa'oliin tuffatee nama akka garaa isaatii akka filate nutti himeetu achumaan callisa iddoo sanatti eenyu namichi jedhee nutti himu utuu gaaficha eenyudha jedhamee himameera ta'e Saamu'eelis hin dogoggoru ture. Isseey fi maatiin Isseeyis hin dogoggoran turani. Garuu yaada dhokataa kan namni hin beekne tokko Waaqayyo mucaa quxisu tokkoof kaa'eera. Kanaaf eenyuni mucaan quxisuun kun itti dhufna dubbii kanatti. Garuu deemsa macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 16 keessatti barreeffamee jiru waliin ilaalla. As keessaa gaafa ilaallu akkas nuun jedha sagaleen kun. Waaqayyo yemmuu Saamu'eeliin ergee gara mana Isseey dhaqe Saamu'eel immoo nuun jedheetu garuu immoo akkas jedha. Iddoo dhaqe Beetlehem iddoo jedhamu sanaati
gara mana Isseeyitti miilli Saamu'eel akka inni deebi'e nutti himuudhaanii seenaa itti aanu tokko nutti hima. Seenaan itti aanu maalidhaa yoo jettanii Isseeyin ijoollee isaa keessaa namni dibamuudhaaf akka jiru maatii Isseey keessaa Isseey jechuun abbaa Daawitidha. Kanaaf maatii isaa keessaati namni dibamuudhaaf akka jiru isa kana itti hime Saamu'eel. Yeroo sanadha Isseey kan ijoollee isaa walitti qabe. Yeroo sanadha obbolaan Daawit kan isaan walitti qabaman. Yeroo sanadha Daawit akka inni bakkeetti hafe kan macaafni qulqulluun nutti himu. Yeroo sanadha Saamu'eel inni raajii Waaqayyoo jedhamee fi inni dubbii dubbate lafa hin bu'ulle jedhame nama gatittiin isaa bal'aadhaaf hojjaan isaa dheeraa tokko nama kana ijoollee Isseey keessaa jechuudha. Namicha Eeliyaabiin jedhamu tokko dibuudhaaf qodaa dibataa isa fuudhee dhaqee kan inni ol kaase. Egaa akkas ta'a. Alii carraa nama tokkoof kaa'ametti namni biraan dogoggoruu danda'a. Waaqayyo garuu carraa namaaf kaa'etti hin dogoggoru. Egaa waa tokko hubanna. Alii gaafa namni fuula irraa deeffatu, gaafa hiriyaan fuula irraa deeffatu, gaafa ormi fuula irraa deeffatu, gaafa beekaan fuula irraa deeffatu, gaafa inni aangoo qabu fuula irraa deeffatu, namni baay'een gaafa of yaadu Waaqayyoos fuula narraa deeffateera jedhee yaada. Namni namadha, Waaqayyo garuu Waaqadha. Waaqayyo fuula namarraa hin deeffatin malee gabaan dachee fuula namarraa deeffatu carraa namatti cufuu hin danda'u. Amanamaadha Waaqayyo. Egaa dubbii kanarraati gaafa ilaallu waan nuyi arginu maa inni yeroo Saamu'eel ilmaan Isseey keessaati nama dibuudhaaf ka'u namicha isa guddaa isa gatiitti dheeraa isa ija namaa guutu gaafa inni dibuudhaaf jedhu Waaqayyo hin dide. Akkasittiin jedhe Waaqayyo sagalee kanarraati ani isa kana hin barbaanneedhe. Namni fuula ilaala Waaqayyo garuu garaa ilaala. Ati hojjaa dheerina isaa bifa isaa miidhagina isa ija namaa guutu ilaalte. Ani garuu garaa ilaala waan ta'eef isatti filte kana hin fillee ittiin jedhe Waaqayyo. Ani hin filanneedha. Egaa yeroo kanadha Saamu'eel kan gadi taa'e. Egaa yeroo kanadha Saamu'eel gara Isseeyitti kan deebi'e. Egaa yeroo kanadha Isseeyin kan inni gaafate. Isseeyin gaafate Waaqayyoo gara mana kanaatti na ergeera. Anoo dhufeen iddoo kana jira. Ijoollee ati fidatte keessaa dhiyeeffatte keessaa mootii hin ta'an hin guutan safartuu kana hin guutan naan jedheera Waaqayyo. Kana malee mucaa qabdaa'ii jedhee gaafate. Yeroo sanaa Isseey yaadatee dudduuba deebi'ee mucaan tokko jira jedhe. Mucaan inni jiru sun inni quxisuudha. Quxisuun mootii hin ta'u. Amma garuu quxisuu wajjin dhaabachuuf ka'e Waaqatu. Egaa quxisuudha nama jedhu wajjin Waaqayyo gaafa dhaabatu quxisuutu hangafa ta'a. Isa kana dubbiin giddu galeessanii dubbachuuf jedhu kutaa kaarra dhaabadhee. Egaa gaafa sanadha Isseey kan inni Daawitiin waamuudhaaf gara iddoo hoolaa tikaatti kan inni erge nama. Gara iddoo hoolaa tikaatti erge. Namoonni iddoo hoolaa tikaatti mucaa ijoollee garuu fuula keessa bareedu yoo ta'e iyyuu safartuu mootummaa nama hin guunne tokko gaafa inni dhufee dhaabatuuti akkasittiin jedhe Waaqayyo Saamu'eeliin gaaficha. Elaa isa kanadha jedhe Waaqayyo. Isa kanadha. Isa kana ka'iitii dibi jedhe. Isa kana dibi. Isa kanatu dibamuu malaa jedhe Waaqayyo. Egaa kun namaaf haaraadha. Maaliif yoo jenne carraa eenyu biyya isa kam keessattuu keessumaa saba Israa'el keessatti quxisuun hangafarratti aangoo hin qabaatu. Waaqayyo garuu quxisuu wajjin gaafa dhaabatu quxisuu hangafa taasisa. Quxisuu Waaqayyo hangafa taasisa immoo namni quxisuu taasisuu hin danda'u. Yeroo sana sagaleen kun akka amma nutti himutti Waaqayyo Saamu'eeliin akkas jedhee nuun jedha. Waaqayyo yommuu Saamu'eeliin inni kunoo isa kanaati ka'ii isa dibi jedheen jedha. Inni kunoo isa kanadha. Isa kam mucaa isa maatiin bakkeetti gatan dhiisan carraasaa booddeetti hambisan jechuudha. Isa obbolaan carraasaa booddeetti hambisan jechuudha. Isa biyyi mootii ta'a jedhee hin eegin mucaa isa hoolaa tiksu isa jedhamu jechuudha. Isa kanati Waaqayyo kunoo isa kanadha ittiin jedhe. Egaa waa tokkoon dubbachuu barbaada. Har'aa gaafa yaannu namni baay'een wal guddisuudhaaf daboo qabaachuu danda'a. Akka ijoollee Isseey gaafichaa abbaan kaadhimmatee ijoollee isaa haati kaadhimmattee ijoollee ishee warra gurguddoota safartuu isaanii guutan ija isaanii guutan dhiyeeffataniiru. Harka namaatiin kan dhiyaatan namni sassaabee kan fuula namaa dura qabuu fi jara kanaaf carraan kan jedhu namoonni baay'een jiraachuu danda'u ta'a. Tarii immoo namoonni baay'een sababii walitti dhiyaataniif walii wajjin dhaabatanii harka wal qabanii wal guddifna jedhanii yoo isan dhabe ati hin dhabdu jedhanii isatti dhabde immoo hin dhabu jedhanii carraa waliif qabaniitti wal waamu ta'a. Ati gaafa yaaddu tarii namoonni baay'een gaafa yaaddan
isa namni carraa namaa qopheessetti na waamu sanatti namni si waamaan jiru ta'a. Fira si waamus hin qabdanii daboo hin qabdan ta'a. Garuu na dhagaa waan isinitti hima Waaqayyo inni jiraataan amanamaadha. Nama nan guddisa jedhu quxisuu fuudhee hangafa taasisa. Warra isatti hidhataniif Waaqayyo hidhanni Waaqayyo jabaadha. Hidhata isaaniiti Waaqayyo. Maaliif yoo jettan Daawit yeroo ijoollummaa isaa hidhata godhate Waaqayyoon. Obbolaa isaa wajjin miti hidhani Daawit. Abbaa isaa faadha isaa wajjin miti hidhani Daawit. Waaqayyo wajjinidha. Kanaaf akkas nuun jedha. Macaafa faarfannaa 27 lakkoofsa 10 irraa gaafa dhaqnee dubbisnu akkas jedhee faarfataa Daawit jedha. Haati koof abbaan koo gaafa isaan na dhiisan Waaqayyo simeena fudhataa jedha. Mee dhaggeeffadhaa. Nama haadhatu guddisa. Nama abbaatu guddisa. Nama abbaa guddisu hin qabne harki haadhaa gate harki abbaa gate eenyutu lafaa kaasa jedhamee yaadama. Garuu Daawit akkas jedhe haati koof abbaan koo gaafa yoo isaan na dhiisan iyyuu yoo harki haadha kootii carraa guddinaa naaf hin qopheessu ta'e yoo harki abbaa kootii carraa guddinaa naaf hin qopheessu ta'e kan carraa guddinaa naaf qopheessu qaba ani Waaqarraa jedhee abdata. Waaqayyo immoo warra isaa abdataniif abdii isaaniiti. Kanaafuu gaafa haati isaa dhiiftu akkuma Daawit jedhe utuu hin muudamin faarfannaa isaa faarfatee jechuudha. Gaafa haati isaa dhiiftu, gaafa abbaan isaa dhiisu, gaafa obboloonni isaa carraa mucaa kanaa ilaallaa jedhanii of gidduutti carraa kennuufi gaafa isaan dadhaban akkuma Daawit amanate Waaqayyo Daawitiif amanameera. Carraa Daawitiif qopheesse Waaqayyo ormaaf hin laanne. Hamma gaafa Daawit dhufutti wanti hundumtuu karaa dhaabateera. Egaa mee dhaggeeffadhaa waa tokkoon dubbadhaa. Egaa namni bara keenya gaafa ilaallu kan isa guddisu baay'ee qaba jedhee gara namaa ilaalee anaan kan na guddisu hin qabu, anaan kan harka na qabu hin qabu kan jedhee abdii kutatu baay'eedha. Waaqatti amantaa? Waaqatti namanta taanaan Waaqayyoo namatti hirkatee namaaf waan godhu. Firatti hin hirkatu, ormatti hin hirkatu, jabaatti hin hirkatu, laafaatti hin hirkatu, isa si mormutti hin hirkatu, isa si deeggarutti hin hirkatu, ofii isaatii amanamaadha Waaqayyo. Waaqni Daawit gaafichaa jechuu kooti. Waaqni Daawit gaafichaa Waaqa hin dulloomne, Waaqa hin duune, Waaqa barrisaa irraan dabarre, Waaqa warra isatti amanataniif amanamaa ta'e, Waaqa warra isatti amanatan carraa harkasaa irra ofii dhoksee kaa'eef harkuma namicha kaa'eefitti dabarsee kenne. Isadha Waaqayyo. Isa Waaqayyo harkasaarra namaaf qusatee kaa'e sana namni nan hangafa jedhee dhaadateef namarraan fudhatu. Namni fira koofan dabarsa jedhee namarraan fudhatu sila Daawit irraa fudhatama ture. Namni biraan namni aangoo qabu tokko isa aangoo qabu isa hiriyaasaaf hin laatu. Waaqayyotu isa jedhe nama jedhe sanaan harkaan ga'a. Harka kee ga'asiinis waan Waaqayyo kan keeti siin jedhe. Qilleensi rukutu asiif achiin qabamu. Harkuma nama Waaqayyo jedhee ga'a. Eessaanii jechuu dandeessa? Eessaaniin hin jiru Waaqayyo bira? Waaqayyo karaa ofii isaatiiti kan inni hojjetu eenyuunu mari'atee miti. Gaaficha abbaa Daawitiin hin mari'anne, obbolaa Daawitiin hin mari'anne, haadha Daawitiin hin mari'anne, Saamu'eeliin illee hin mari'anne. Raajiin wasa Saamu'eel jalaayyuu dhokataadha. Garuu ofitti murteessee ka'e Waaqayyo. Beeknaa bara keenya keessa Waaqayyo yaada dhokataa akka nuu qabu. Kanarra moo dhaabannee yoo homtuu dhibe inni kan kootii harkuma Waaqayyoo keessa jira jennee Waaqayyoon eeggataa jirra. Moo akkuma warra kaanii sababii nama dhabneef humna dhabaa. Sababii achi namni wal bukkee gamaaf gamanaan dhaabatee jabaadhu waliin jedheef nama jabaadhu nuun jedhe sababii dhabneefi anoo eessayyuu hin ga'u galma nama hin geenyedhaa jennee dadhabaa deemna. Humna hin dadhabin Waaqayyo amanamaadha. Inni kan keetii kanuma keetiidha. Inni kan keenyaa kanuma keenyadha. Egaa namatti haaraa ta'u seerriyyuu haa jallatu malee Waaqayyo kan kee kanuma kee taasisa. Seera jallate gaafa sana maaliif yoo jettan silaa hangafatu mootii ta'a. Quxisuun hangafarratti mootii hin ta'u. Amma garuu Waaqa jedhe eessaa ba'een hin jedhin karaasaa Waaqayyootu beeka. Eessaa ba'eenii hin jedhina karaasaa Waaqayyootu beeka. Qaxxaamursee nama galcha Waaqayyo iddoo ittiin galta namaan jedhetti harki ittisuus hin jiru nama akkasii. Ammayyuu hin amanna taanaan nama Waaqayyo jedhe sana yoo dhibee seera si cufeetu iddoodhaa ka'a malee kan karaa si hambisuudhaaf jedhetu iddoodhaa ka'a malee ati iddoo Waaqayyo jedhe hin geessa. Kana amani Waaqayyotti hirkadhu qilleensa hin dubbisin Waaqayyoon garaa kee guutuudhaan eegi. Waaqayyo hin dhufa gaafa dhufu immoo hin dogoggoru. Baraaf yerootti amanatee miti ofitti amanatee ka'a Waaqayyo nama akka garaasaa iddoo yaada garaasaatiin ga'uudhaaf.
akka Waaqayyo jedhe jiraanne isa Waaqayyo jedhe sana isa Waaqayyo keeti jedhe sana bira ga'uu akka dandeenyuuf ammallee Waaqayyo dabalee ayyaana isaa nuuf haa eebbisu. Nuuf haa dabalu ayyaana isaatiin Waaqayyo cimsee nu haa dhaabu. Isa dhageenyetti akka jiraannu immoo ayyaanni Waaqayyo nu haa dandeessu. Ameen. Waaqayyo isa dubbisaa nutti dubbate kana galateeffanneetu achumaan yeroo lallaba keenyaa xumurraa hin galateeffanna Waaqayyoon. Waaqayyo galanni Waaqaaf lafa rasiif haa ta'u. Ati dhuguma isa namni gate lafa kaasta. Warra namni carraa hin kenniniif carraa kennitaaf. Carraa ati kenniteef immoo namni nama bira dabarsuu namaan kaaksuu hin danda'u. Ati amanamaadha. Ofitti amantee nama wajjin dhaabatta. Namni ati wajjin dhaabattee lafa firri yaadeef lafa ormi yaadeef utuu hin ta'in lafa yaadde ga'a. Nuufis akkasuma sitti amanannee bara keenya akka jiraannu ayyaana kennu gargaara. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen.